raasoyti deebii gartee deemtee namtichaatu jaan ilmootu jiran gaafa gartee ilmi lakkee ilmi isii fillee wahumare fillee gaafaatu sitin dubban gaafa lukkuutti fiduus gaafa re'ee fiduus gaafa sangaa guddaa qabee deemuun harree qabee deemuun magaalaa keessa yoo qabame gaafa sangartee yani maqaamaatiillee balleessee itti dhufeennaan way gaafuma sangartee gaafaan angartee fillee hatu sila lukkuu hatu maatiin tiyaati ta'u irraan dhorkite arra waan guddoo kanaa hojii wayin qabame saati lamaa jeeda akkasi arra namni waan xixiqqoo tokko gaafa gartee quraana keetii fi nabiyyi kee Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrabsuutu ta'a gaafa siisu caaluma jettee jechuudha arra namni xixiqqoo tanarraa difaa hin goone gaafa mirraa godha obboleeyyan kiyya islaamummaan tun nama hundaa itti aana atis anis islaamummaa fi oromummaa sirratti rabbiin nu dhalachiise alhamdulillah gaafa ummanni keenya sabni keenya dogoggore kan amantii biraa hordofnu tokkoke kiristaana haa taatu waaqeffataa haa taatu pente ortodoksii haa taatu bifa barbaachisaatiin deebisuudha qabna warri kun ummanni kun qorachuudha qaba gartee warri BBC kun dura gartee aljaziiraan afaan arabaa waa hedduu haasoytee islaama irratti duutee dadhabdee faransiin gartee afaan adda addaatiin hundinuu kunii keenya kunis arra eegale waa takka jarri sanuu irraan tarre ati waa takka hin gootu jaanii irraa dubbachuu qabna gartee islaamummaa achi waan yaa obboleettii ta'u obboleessa hoosii filattu jirtu abadan wanta qacarra qabda islaamummaa achi waan isi jijjiirrattuun waan ni gartee filattu filannoo islaamummaa wajjii hin jirtu guddoon achi olii hin jirtu obboleeyyan kiyya badii nuti qabnu tanaatu waa hunda kana godhaa jira badii irratti wal eeyna badii irraa wal hin dhorkinu hubatnee amantii teenyallee ummata kan hubachiisuu qabna itti afeeruu qabna islaamummatti wal afeerutti hin jiru yaama obboleeyyan keessan kan mana barumsaa hojjetan kan hojjetaleeyda hiriyaa keessan geelee keessan kan tiktoo keessa jirtan islaamummatti afeeraa yaa shamara islaama gartee sirbaahu itti afeertaa miti islaamummaa ta'e itti afeer islaamummaa ta'e tana rabbiin maaliif akka rabbiin gabbaru waan addunyaa tana jiraannuuf rabbiin gabbarree gartee wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun saniif itti afeertee itti afeeruma qabda hunda hafeet abiyyiillee itti afeera hunda isiitu itti afeera islaamummaa tanatti gartee islaamummaan tana hundaati gartee islaamummaa gartee ergamootaatu irratti du'e irratti fannifaman irratti ajjeefaman nabiyyoota rabbi islaamummaan tana obboleeyyan kee irratti qaattaa beek hin sodaatin hin dubban wooma siyaasaa malee addaa baasti waa islaamummaa sin fitin yoo masjida dhayxees kamansi kaafiraa yoo masjida dhufe waan gartee siyaasaa kan dubban kan gartee bakka siyaasaa dhaqees masjida irraa ka'e akkan dubban akkana jaa bakka hundatti 24 saa islaamummaa dubbachuu qabna gartee BBC tanaa sirreessuu qabna irra hedduun Oromoo Itoophiyaa keessaa sabni guddaan Oromoo lafti guddoonis Oromiyaa gartee amantiin guddoonis amantii islaamaati biyya san keessatti irra amantii hedduu hordofuus gartee sabni guddaan achi keessatti Oromoo isinii galuu qabdi harka 178 yoo jenna beeku qaban warri isaan hordofuus bibii kana gartee kan nama islaamaati beeku gartee dura qoratee wanta qoqootee akkasitti wanta jechuu qaba gartee obboleeyyan keenya amantii arabaati gaafas hin jaanii jira gaafas nam dubbatu hin jiru amantii arabarraa eegatte amantii nama Muhammad eegatte kitaabni afaan arabaati quraanni isaanii kanaaf waa takka gartee yaani yoo namni abaarees amiin ja'anfaa jaanii waan hedduu nama dubbatu dhageenye yeroo hedduu waa hedduu dura gartee so saniif amantii ta'etti nama afeerii irraa dhorki obboleessa koo obboleettii ta'u amantii ta'etti afeeri